ittiin fakkaatu namoonni garmalee har'anaani waan kanaan dura gabaasamaa ture dhugaa ittiin fakkaanne natti fakkaata. Gama kan biraadhaan immoo maaltu jira gabaasni Amnestiin barreesse gadi fageenyaan waan kana hammatee barreesseera ragaarra dhaabbatee waan kana barreesseetu jira. Gama kan biraadhaan maaltu natti mul'ate Oromooni waa'ee isaa wanta addunyaatti himame hin dhageenye jechuudha. Hin barre jechuudha wanta Amnestiin barreesse kan jedhuni xiqqoosee hubadhe kanaafi wanta Amnestiin jedhetu viidiyoodhaan gadi ba'e malee wanta haaraa miti jechuudha viidiyoonsaa. Wanta Amnestiin jedhe sanatu gadi ba'e. Mee Amnestiin maal jedhe waa'ee manoota gubatanii mootummaan waa'ee inni dhaqee mana namaa gubuu Amnestiin maal jedhe ragaa maalii harkaa qaba isa jedhu dubbadha. Wanta kana wantin dubbachuu barbaaduufanii irra deddeebi'ee maa'inni haala Oromiyaa keessa jiru qabatamaatti wanta nu agarsiisudha. Fakkeenya tokkittiyyuu haa ta'u maleessa haala Oromiyaa keessa jiru qabatamaatti wanta nu argisiisu qe'ee Oromoo keessa maaltu akka jiru wanta qabatamaatti nu agarsiisudha. Sagalee namoota sagalee dhabanii dhugaan Oromoo silaa dhokattee hin haftu. Abbumti fedhe baroota keessa dhugaa Oromoo dhoksuu hin danda'u. Dhugaan Oromoo dhokachuu hin danda'u. Dhugaan Oromoo tokkoffaa addunyaa bira ga'eera. Lammaffaa immoo viidiyoodhaan iyyuu deeggaramee ba'eera. Dhugaan kun ba'uunsaa baay'ee barbaachisaa waan ta'eef nu immoo wanta barreeffamee ragaadhaan lafa taa'e sana immoo yoo walitti himne gaariidha waan jedhuun qaba. Wanta Amnestiin addunyaatti hime maal jedhe Amnestiin waa'ee kanaa ragaa maalii qaba? Odeeffannoo maalii qaba? Amnestiin gabaasanni dhiyeenya kana barreesse irratti wanta garagaraa haasofneerra atis hin yaadatta. Fuula 32 fi 33 irratti namni yeroo qabu yoo dhaqee ilaale fuula 2 keessatti waan kana ragaa dhiyeessanii kaa'aniiru. Qabeenyi maal jedhaa? Destruction of property jedha. Qabeenya barbadeessu. Eenyutu barbadeesse nan dubbadha nama momentamma. Eenyutu qabeenya hojii koo jedhee dhaqee barbadeessaa isa jedhuun dubbadha. Wanta Amnestiin jedhe naasa agaan balaasaa viidiyoo kana substaansheetii gochuudhaaf akka nu gargaaru maaliifi namni neera waan ta'eef wanta haaraa waan itti fakkaateef Oromiyaan wanta keessa jiru qabatamaatti walitti haasa'u waan nurra jiruufan haasa'a wanti kun haaraa miti jechuudhaaf. Akkaataa gabaasa Amnesty Internationalitti bitootessa bara 2019 irraa kaasee gujii bahaaf gujii lixaa qofa keessatti qabeenyi namootaa waraana bilisummaa Oromoo geggeessu jedhamanii hadheeffaman irratti jalaa gubateera. Mootummaan namoota hamma ta'e adda baafatee waraana bilisummaa Oromoo yookaan immoo shane jedhee kan inni itti maqaa baasee deggirtu kan jedhuun namoota adda baasee hadheesse qaba. Namoota kanarratti kanii qabeenya barbadeessuun tarkaanfiin qabeenya barbadeessuu fudhatame jechuudha. Eenyu fa'i qabeenya namaa kan dhaqee barbadeessu? Egaa viidiyoo har'aarraa akka agartanitti yuunifoormii liyyuu haayilii Oromiyaati. Ummati Oromoo kana argeera. Namoonni biltsiginnaadha kana waakkachuudhaaf wanta garagaraa akka isaan godhaa jiran argaan jira miidiyaa hawaasaarraa garuu yuunifoormii liyyuu haayiliiti. Namni loltoonni achi turan gari caalaan isaanii afaan Oromoo haasa'u, muraasni immoo afaan Amaaraa dubbatu. Isa kana ummati Oromoo argeera. Nu immoo wanta Amnestiin jedhee dubbanna ragaa Amnestiin lafa kaa'e. Eenyudha akka gabaasa Amnesty Internationalitti kan dhaqee qe'ee Oromoo gubee eenyu fa'i kan jedhu. Tokko loltoota raayyaa ittisa biyyaati. Ragaa Amnestiin argadhe jedhurraa kan mul'atu loltoota raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatu dhaqee manoota nama dhuunfaa qotee bultoota, horsiisee bultoota, daldaltoota warra ta'anii mana isaaniitti abdii qabsiisee gubaa jechuudha. Tokko immoo poolisoota Oromiyaatii jedha Amnesty International. Warri kanarraa hafan immoo aangawoota bulchiinsa gandaa. Yeroo baay'ee dura taa'ota bulchiinsa gandaatii jedha Amnesty International. Egaa gabaasni Amnesty International godinoota gujii bahaa fi lixaa keessatti manneen 60 ol akka gubamanii ragaa barreessee lafaa qaba. Mana tokko agarre miti mana 60 ol eessatti gujii bahaaf lixaa qofa keessatti manneen 60 mana nama nagaa abbaaf haadha ijoollee keessaa gadi yaasanii manni abiddi itti qabsiifame mana 60 ragaadhaan harkaa qabaa jedhe Amnesty. Mana 60 laa qalbeeffadha. Tokko argine nu yarra. Namoonni manni jalaa gubate akka qe'ee isaaniitti hin deebi'ne dhorkamanii.
deebi'uu hin danda'an manni isaanii tokkicha jalaa gubamee jennaan. Namoonni maasaa bunaa qaban kan buna qotatanii ittiin jiraatan buna isaanii dhaqanii akka hin makaranneef yookaan akka buna isaanii hin funaanamneef dhowwamaniiru keessumattuu warri manni jalaa gubate jechuudha. Amma gaa ragaa amnestiin lafa kaa'e keessaatu wanta qabatama dubbanna gaamma. Amma har'a mana gubataa jiruuf loltoota wal biratti argine miti amma immoo namni manni jalaa gubate maal jedhee himate. Ragaa amnestiin barreessee lafaa qabu kan addunyaatti himame dubbannaa jechuudha. Namni Aminaa Haayiluu jedhamtu kan utuu loltoonni raayyaa ittisa biyyaa poolisii Oromiyaa fi milishoonni gandaa qindoomanii mana see jalaa guban kan agarte ija seetiin mana see kan jalaa guban waan iseen ragaa iseen Amnesty Internationalidhaaf kennite dhaggeeffannaa jechuudha. Anatu hiike afaan Oromootti barreeffama Amnesty Internationaliti kana kan barreessee kiyyaas miti anas miti Amnesty Internationalitu barreesse afaan Oromootti garuu anatu hiike namni waan kana arguu barbaadan gabaasa Amnesty International miillana baase fuula 32 irra dhaxxanii arguu dandeessu. Akkuma beekamu Amnestiin maqaa namootaa gaafa dha'u maqaa isaanii hin maksa waa'ee nageenya isaaniitiif jedhee maqaan nuuf kennamee asirra jiru ragaa kana naaf kenniteetti jedhee kan Amnestiin irratti hundaa'ee wabeeffate Aminaa Haayiluu jedhamti jechuudha. Waan iseen jettee Amnestytti gabaaste jecha seetiin kan afaan Ingiliziitiin jarri barreessan afaan Oromootti hiikeera isan isinii dubbisa keeyyata tokkittiidha. I quote. Poolisoonni Oromiyaa bilchitoonni gandaa fi loltoonni raayyaa ittisa biyyaa mana koona jalaa guban. Dursanii odeeffannoo tokko illee nuuf hin kennine. Mana jireenyaa koo citaarraa ijaarame na jalaa gubaniiru. Uwwisi mana citaarraa ijaarame sana abidda gararraadhaan itti qabsiisan. Manneen naannoo ani jiraadhu keessaa kan kiyya qofatu filatamee gubame. Garuu ganda kiyya Nuuraa Humbaa jechuudha. Gandi suni gandi seen jettu kuni ganda Nuuraa Humbaa jedhamu. Garuu ganda keenya Nuuraa Humbaa keessaa manni gubate kan kiyya qofa miti. Namoonni biroon akkuma koo manni jalaa gubame jiru. Fakkeenyaaf namoonni akka Abdii Aggafaarii, Lammaa Hudeessaa, Shibatuu Godaanaa fi namoonni biroon ani ammaaf maqaa isaanii hin yaadanne manneen isaanii jalaa gubameera. Namoota Shanee Deggertu jedhamantu manneen jalaa gubamee jedha. Fuula 32 gabaasa Amnesty International irraa kan fudhatamedha. Kunigaa nama dhala kan dubbataa jiru. Nama manni jalaa gubatetu Amnesty Internationalitti himatee jechuudha. Viidiyoon nuyi har'a argine jettee miti gabaasaan barreeffamee lafa kaa'amee addunyaatti himameera. Jireenya namaatu akka kanattiin gubate. Qe'ee Oromootu akka kanattiin didichee gubate. Oduu isinitti hin fakkaatinii jechuudhaafan kana haasa'e. Fakkeenya tokkoon dabala. Amma immoo magaalaa Shaakkisoorraa. Fakkeenya kan biraa jechuudha. Godina Gujii Bahaa magaalaa Shaakkisoorraa ragaa Amnesty International barreessee addunyaatti afaan Ingiliziitiin hime. Ammas ragaa tokkoon isiniif hima. Ammas barreeffama Amnestyiti. Isa kana immoo fuula 33 irra namni dhaqeen argata. Gabaasa Amnesty International irraa anatu akkanaaf tolutti afaan Oromootti hiike. Akka kana jedha namni achirraa dubbatu immoo. Bitootessa 2013 keessa dura taa'aan gandaa fi milishoonni manneen maatii kiyya 3 gubanii jedha. Mana 3. Manni 2 kan obboloota kiyyaa, tokko ammoo kan abbaa kiyyaa. Milishoonni boba'aa jaarikaanaan manneen kanatti erga firfirsanii booda abiddatti qabsiisan. Manneen obboloota koo akkuma aadaa keenyaatti mooraa mana abbaa keenyaa keessatti ijaarame ture. Bakki manneen maatii koo keessa ture magaalaa Shaakkisoo keessa ganda Fayyan jedhama. Meeshaalee manaa deebisnee suphuun hin danda'amne. Buna kuntaala 35 mana keessa jiru milishoonni baafachuu nu dhorkanii walumaan guban. Lubbuu daa'imman 12 fi dubartoota keenyaa garuu baafachuu dandeenyeerra. Yeroo manneen kun gubatan haati warraa obboleessa koo isa tokko
ulfa turtee jedha. Isa kana immoo namni fuula 33 irra dhaqee dubbise Amnesty irraa hin argata. Maaliifan fakkeenya kana ani dubbisuu barbaada? Wanti nuyi haasofnu oduu ta'ee qilleensa irratti akkana. Amma fakkeenyaaf Abiy Dheengadda paarlaamaa irratti dhiyaate fikshiniidha, asoosamadha wanti kuni jedhe. Asoosama miti. Uummata Oromoo inni isin har'a ituu didichuu argitan. Har'a isin viidiyoodhaan argitan malee barreeffamaan addunyaan already dubbisee waan harkaa qabudha. Jireenya namaa, jireenya maatii tokko kanattiin gubatee didichee, jireenya Oromoo tokko kanattiin dirree irratti ituu namni ilaalu gubamee qaammatamee jechuudha. Kanaafi ani gama kootiin akkamitti ilaalte sati jetteefan jedhe gama kootiin viidiyoodhaan arguun koo akka nama tokkootti baay'ee na gaddisiiseera. Ilaaluudhaafis baay'ee namatti ulfaata. Garuu dookumentii Amnesty International irraa dubbisee visualize godhee imagine godhee of keessaa waan hin qabuuf haaraa natti hin taane siin jechuudhaafan jedha. Gaafa kana haasofnu garuu wanti nuyi ammas dagachuun nurra hin jirre jira. Gabaasuma Amnesty International irratti hundoofne yoo haasofne gabaasni Amnesty International dhiyeesse dhiittaa mirga namoomaa akaakuu 8 gabaase. Kana qofaa miti. Maaliif nuyi amma tokko tokkoon waanuma guyyaa guyyaadhaan dhagaamtu wayii yoo nama ajjeefame namatu ajjeefame jennee haasofna. Wanta isolated miti wanti ta'e kun. Wanta mootummaan biyya bulchaa jiru tokko shiftummaatti of jijjiiruudhaan bajeta ramadee caasaa bobbaasee hojjetu. Ilaali qindoomina isaa akkamitti akka inni qindoome ilaali kiyya. Bulchitoota gandaa, milishoota gandaa, raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisii Oromiyaatu waliin qindoomanii mana namaatti jaarikaanaan beenzila firfirsanii dhaqanii abiddatti qabsiisanii qaammatu. Kuni hojii mootummaan tokko caasaa isaa fayyadamee bajeta ramadee hoogganee hojjetedha jechuudha. Maleessa wanta isolated miti. Garuu wanta kana duwwaa miti. Akaakuu 8dha kan Amnestiin gabaase. Ammayyuu namni yaadachuun kan irra jiru jechuudha. Tokko ajjeechaadha. Ajjeechaa seeraan ala mucaan namaatu mana murtiitti hin dhiyaatin shanee deeggarta jechuudhumaan ajjeefamaa ture. Inni lammaffaanii hidhaa seeraan alaati. Sadaffaanii miidhama manneen hidhaa keessatti raawwatamanidha kan Amnestiin gabaase. Inni arfaffaan torture. Mucaa namaa gidirsuu. Wanta dhaggeeffachuuf ilaaluun namatti ulfaatu, yaaduun namatti ulfaatu mucaa namaa irratti raawwachuu. Inni shanaffaan immoo dubartoota gudeeduudha. Ja'affaanii hidhaa jumlaa sanqalleef xoolleetti raawwatamedha. Torbaffaan immoo humnaan jiraattota qe'ee isaanii irraa buqqisuudha. Saddeettaffaan immoo qabeenya gubuu isheen amma fakkeenya 2 qofaa ilaalle Gujii Bahaaf Gujii Lixaa keessatti Amnestiin ragaa mana gubamee 60 qaba jedhee kan inni dhiyeesse jechuudha. Maalifan waan kana dubbadha? Wanti kuni yoodhuma iddoo tokkotti raawwatame ta'ellee waa'een nama tokko akka kanattiin biyya seerri hin jirre ta'e nama tokko irratti akkas kun raawwatamuun nama gaddisiisa. Oromoo ta'uu yoo baate iyyuu namni sun nama gaddisiisa. Jireenyi namaa gaafa akkasitti abidditti qabatu jechuudha. Garuu kuni Wallagga Lixaa keessatti wanta raawwatamaa tureef ragaadha. Wallagga Bahaa keessatti wanta raawwatamaa tureef ragaadha. Raawwatamaa ture jechittis waan ta'eef. Qellem Wallaggaa keessatti wanta raawwatamaa ture. Har'as wanta raawwatamaa jiru. Horro Guduruu Wallaggaa keessatti wanta raawwatamaa ba'e. Har'as wanta raawwatamaa jiruuf ragaadha wanti kun. Kanaafi kuni agarsiiftuu haala yeroo Oromiyaati jechuudha. Oromiyaa keessatti manneen jiraattotaa haala kanaan gubamu waan ta'eef isa kanaafi ragaa qabatamaatu jira jennee uummanni Oromoo Bahaa Lixaa Kaabaa Kibbaa akka inni wal dubbisuu danda'u waan inni wal keessa jiru dhugaa akka ta'e wanti kun Gujii qofatti akka hin taane. Yoo Gujii qofatti raawwatame iyyuu nama tokkitti irratti yoo wanti kun akka tasaa raawwatame iyyuu nama gaddisiisaa hin jedhe. Namni nama tokkorraa haaloo qabu mataasaa yoo dhaqe waan kana raawwate garmalee nama gaddisiisaa waan akkasii biyya mootummaan jirutti ta'uunsaa. Kun garuu namatu akkas wal godhe miti yookaan nama tokko jibbet akka wal godhe miti. Mootummaa biyyan bulcha jedhetu mootummaa Abiy Ahmediin geggeeffamutu caasaa isaa fayyadamee akkan sila sitti himetti qindoominaan sagantaan baafamee gaaza guyyaa saafaatti firfirsanii mana namaa akka viidiyoo irraa argine sanatti gubanii jechuudha. Dhimmi kanaa maanni yooti yeroo qabaatte haasa'uu dandeenya. Garuu kun walumaa galatti haala Oromiyaan keessa jirtudha siin jechuudhaaf dubbadhe. Ulfaadho Dr. Itaana, I think qabxilee dhugaadhumatti qabxilee gaggaarii kaaste wanti natti mul'ate akka yaadaatti ija keenya duratti utuu nuti ilaallu gariinitu deeggaruu gariinitu mormuu mootummaa abbaa irree mataatti waan of baasuu keenya ifaa ifatti kan mul'isudha kun.
Tokkoffaa guyyaa saafaa mootummaan kun harka isaatiin utuunni mana qotee bulaa Oromoo gubuu kan argamedha kun. Garatti sobdee jalaa baatu garatti asiif achi jettu kun yuunifoormii keenya mini kun maal miti suuraan akaasi waan meeqa viidiyoo sanarraa agarree jirra wanta wal sobuu fi as dhaqu achi dhaqu nama barbaadu illee miti. Tokko kana. Lammaffaa yeroo garaagaraatti viidiyoolee garaagaraa keessattuu torban kana keessa waan hedduu agarre haadha ijoollee of jala naqxee teessu shaneedhanii viidiyoo sanas agartee ta'ee yaada. Akka isaan itti jaartii waggaa meeqaa akka isaan itti irra dhaabbatanii qawweetti qabanii sodaachisaa turan argineera. Jaarsa toorcharii godhanii lafaa ka'uu dadhabe shanee jedhanii viidiyoo sanas namni baay'een argeera. Kuni the true face reality mootummaa Dr. Abiy Ahmed mugdurfamudha. The reality. Mootummaan waggaa tokko keessatti jechuun mootummaa baay'ee ijaarreera jaalannes jibbines at this point. Maaliif sadarkaatti uummati keenya sadarkaa kanatti manni isaa meeqa jalaa gubatu yerootti jaarroleen keenya mana hidhaa galan haati oduu keenya kaleessaa irratti itti daballeerra wanta kana haati ijoollee ishee wajjin mana hidhaa galte mucaa waggaa 3 wajjin mana hidhaa galte shanee deeggarta jedhamuudhaan. On the other hand mootummaan shanee himataa shaneen utuu practically broad daylight akka mootummaan godhu kanatu godhu agarrees hin beeknu mootummaa marraa dhageenya uummata jedhee hin beeku. Not to defend gochuudhaaf yookaan immoo political party wanni gochuudhaaf miti. Is a reality. Yoo jiraate namni baa fidu gadi. Warri mootummaas adda bilisummaa Oromootu kana godhe wanta jedha yoo jiraate hafidan. Faakti sana bakkee matti dhiisneetu. Amma haala kanaan maal keessa jirra jedhamuu danda'ame Dr. Ittaanaa. Jechuun haalli amma Oromoon keessa jiru kuni maal keessa jirra jedhamuu danda'a. Akka dhugaadhuma dubbachuudhaaf yeroo baay'ee gaafa waa tokko haalli politikaa kun yeroo baay'ee siyaasa ta'uu dhiisa beektaa at some point. Siyaasa ta'uu dhiisa gaafa siin jedhu siyaasa yeroo baay'ee aayidiyaa garaagaraa wanta wanni gotu. Ganta'u ija kee dura jiru wanta baay'ee politikaa itti gochuun sirra hin jirre tokko gaafa dubbachuuf kaatu jechattu si hanqata. Jechuun realitii lafarra jiru tokko this is an action descriptionidha kun describe gochuudha wanta ummati argaa jiru. Kana describe gochuuf al takka waama jettu si wallaalchisa because waan jettee namatti explain gootu illee qabdu ummatu argaa jira maal isaa explain gootu. Garuu maal keessa jira jedhamuu danda'ame akka Oromootitti maal keessa jirra? Galatoomi kiyya gaaffii ijoodha wanti itti gaafatte wanti Oromoon keessa jiruuf wanti Oromiyaan keessa jirtu sabni biyya ofii dhabe tokko waan keessa jirudha. Sabni biyyirraa fudhatame maal akka inni fakkaatu sana keessa jira jechuudha. Sabni biyyirraa fudhatame seenaa keessattis mul'atee beeka. Kaleessas Oromoorraa biyyi fudhatamee beeka. Inni har'aa kun garuu addadha. Waan inni adda ta'ee fi nan dubbadha na moment. Garuu gabaabaadhumatti gaaffii keessii deebisuuf wanti nuyi keessa jirru haalli nuyi keessa jirru haala itti Oromoon biyya ofii dhabee biyya ofii irratti qabeenya duwwaatu hin ta'in lubbuunsaa arbitrarily yeroo barbaachisaa ta'etti yeroo mootummaan barbaadetti yeroo shiftoonni mootummaan bobbaasu kun maqaa milishaatiin maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin warri bobbaafaman kun sa'aatii barbaadan fuudhanii kan nama ajjeesan jechuudha. Kanaaf biyya dhabuunii addunyaa keessaa bakka garagaraatti mul'ateera. Seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo baay'ee bara dheeraadhaaf Oromoo keessatti mul'ateera. Fuulli isaa inni ammaa kun fuulli isaa inni dhugaan kana fakkaataa jechuudha. Kanaaf mootummaan amma jiru kun mootummaa maaliitii isa jedhu isa achirraa kaanee haasofna jechuudha. Kanaan dura iddoo tokkotti miidiyaa kam akka ta'e hin beeku waan kana dubbadheen ture. Mootummaan amma Itoophiyaatti dhufe kuni mootummaan uummata Oromootti amma dhufe kuni mootummaa isa dura wayyaanee jennu yookaan mootummaa OPDO duraarraa baay'ee garmalee addadha. Maaliif addaa yoo naan jettee aangoo duwwaadhaaf miti kan dhufe. Amma namni aangoo jabeeffachuudhaaf namni inni kaan authoritarian inni kaan totalitarian
afaan Oromootiin immoo abbaa hirrummaa ijaaruudhaa fi yeroo jedhan dhagaa. Yes, inni jalqabaasadha. Garuu galmi isaa sanatti hin fakkaatu. Galmi wasaa waan kan biraadha. Dhimma Abiy hojjechuudhaaf manaa ba'eetu jira. Dhimma guddaa kan inni itti dhimmee hojjetaa jirutu jira galmaan ga'uudhaaf. Dhimma kanas immoo uummata keenyatti dide malee Abiy takkaa nu dhossee hin beeku. Yeroo hundumaa nutti himu. Gaafa aangootti dhufee kaasee nutti himu. Federeeshiniin sabdaneessaa Itoophiyaa amma jiru kun diigamuu qaba. Hin ta'u. Maal jechuudha? Naannoon Oromiyaa amma jedhamu kun diigamee firfirfamuu qaba. Manca'uu qaba. Hin ta'u caasaan federeeshinii sabdaneessaa amma jedhu kun hin ta'uu kan jedhudha. Galmi isaa achi lafitti adeemamaa jiru. Amma gaa purpose kanan dubbadha. Mootummaan amma Itoophiyaatti dhufe keessumatti mootummaan Oromootti amma dhufe kuni mootummaa aangoo duwwaa barbaadu miti isin jedheera. Jibba Oromoo gadi fagaataa of keessaa qaba mootummaan amma dhaabbate kun. Jibbaa fi sodaa gadi fagaataa. Maaliif mootummaan kun mootummaa nafxanyaati? Ila qalbeeffadha. Mootummaa nafxanyaa jechuun namoota afaan Amaaraa haasa'an qofa jechuu miti. Mootummaan nafxanyaa gaafa dhufee Oromiyaa cabse kan wajjiniin dhimma isaa raawwatu namoota afaan Oromoo haasa'anidha. Dhimma isaa ganda keessa deemee kan raawwatuuf qaxaramanii kan hojjetan Oromootatu jira. Kanaaf namoonni dhaqanii amma mana namarratti guban, kan nama ajjeesan, kan dubartoota gudeedan, kan qeerraa nama buqqisan, kan hidhaatti nama guuran, kan hidhaa keessatti makaraa nama nyaachisan namoota afaan Oromoo haasa'an ta'uu danda'u. Jarri kun garuu Oromoo miti. Maaliif Oromummaani dammaqiinsa yaadaa consciousnessiidha waan ta'eef jechuu kooti. Kanaaf mootummaan amma akka Oromiyaattis mootummaa naannoo Oromiyaa kan ofiin jedhee jiru mootummaa nafxanyaati laan irraanfatina. Mootummaan nafxanyaa amalli isaa inni guddaan Oromummaadhaaf Oromoo waan jedhamu jibba gadi fagaataa qaba. Jibba gadi fagaataa qaba. Kana anatu dubbataa jira miti. Uumeen haasa'aa jira miti. Wanta har'a viidiyoodhaan argitan irraan isinitti himaa jira. Yoo akkamittiin leenjifamanidha. Loltoonni har'aa kun maal itti himamee yoo leenjifamanidha. Mucaa namaa mana abiddatti qabsiisanii suuraa fuulduratti kaasanii sirbaa gaa amma dhiichisaa kan jedhan yoo maal ta'edha. Mee kana yaadaame xiqqoodhuma see daqiiqaanuma muraasaaf maal jedhamaniitu leenjifaman jedhaa imaajinii godhaame. Loltoonni kun maal jedhamanii leenjifaman? Dhaqaatii maal raawwadhaa? Haala kamiin Oromoo tiriitii godhaa jedhamanii leenjifaman? Waa'ee Oromoof waa'ee Oromummaa maaltu itti himame ijoollee kanatti? Loltoota amma qawwee baatan kanatti maaltu itti himame? Maal jedhamanii leenjifaman? Yoo maal jedhamanii leenjifaman, yoo maal baratanidha. Qotee bulaa nagaa mana keessaa ari'anii yeroo abiddatti qabsiisan garaan isaanii gadda dhabee kan akkas gammadan. Akka nama diina biyya dhufee weerare, biyya dhufee mancaase argateetti kan sirban, kan gammadan yoo maal ta'edha. Qotee bulaa hiyyeessa waan tokko kan hin qabne mana irratti gubanii kan akkas gammadan maal yoo ta'edha. Yaada maaliitiin yoo leenjifamanidha. Deebii kana deebisuuf miti akka namni yaaduufi malee. Gama kan biraadhaan Oromoo tasumayyuu jibba guddaadhaan kan Oromoo ilaalu biyya Itoophiyaa keessatti humnoota siyaasaa keessaa eenyu fa'i? Eenyu fa'i kan afaan Oromoo itti ajaa'u, kan itti hadhaa'u gaafa dubbatamu? Oromummaan kan maalummaa namaa itti hin fakkaanne eenyu fa'i humnoota siyaasaa Itoophiyaa keessaa? Nafxanyoota miti, gabaabaadhuma dubbii jechuudha. Nafxanyoota. Isadha kan mootummaa ta'ee manattis itti dhufe. Mootummaa ta'ee Oromiyaa irratti kan ijaarame nafxanyummaa sanadha. Amma gaa mootummaa sirraa fudhachuu duwwaa miti dhimmi isaa kan isin jedhuuf kanaaf. Mootummaa sirraa fudhatee si bulchuu duwwaadhaaf miti. Tokkoffaa eenyummaa sanatti akka xiqqaanoftu. Salphinadha Oromummaan jettee akkati yaaddu. Qaaniidha Oromummaan jettee akkati yaadduuf mana kee irratti, qe'ee kee irratti si salphisuudhaaf. Tokko. Innis galma miti. Inni kunis meeshaadha malee galma miti innis. Lammaffaa Oromiyaa diiganii federeeshinii sabdaneessaa ammaa kana mancaasuudha jechuudha. Amma gaa Oromooni purpose isa jalqabaan si dubbataa jira. Oromoon amma gaafa mootummaa wayyaaneef mootummaa OPDO ari'atu ofitti amanamummaa isaa argiteetta. Sodaa waan jedhamu hunda cabsee ba'eetu
ganda keessaa kaadiree ari'ateetu ofitti amanamummaa guutuudhaan biyya ofii dhaalee ture. Biyya ofii dhaalee ture bara. Oromoon biyya kansaa godhee ture. Biyya Oromoon dhaalee jennaani bara obbolammaan gadi ba'anii waan godhan waan hin jirreef Oromoo bira kan dhaabbatan. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan turan obbolammaa Magarsaa gadi ba'anii kan Oromoo bira dhaabbatanii Oromoo waan biyya fudhateef. Erga uummati gadi ba'ee biyya fudhate uummata sanan bulcha yoo jette wanti itti gootu kan uummata sanaa ta'uu duwwaa filannoo kan biraan hin jiru. Oromoon biyya dhaalee ture isin jechuu kooti biyya isaa fudhatee harka isaa galfate. Gaafa biyya isaa harka isaa galfatee jedhu warra mootummaa naannoo Oromiyaa tun ta'in warri mootummaa federaalaayyuu Oromoo dhiifama gaafachuu galateeffachuutti ka'an. Gaafa Abiy aangootti dhufu Abiy mataan isaa akkamittiin akka inni qeerroo galateeffate yaadatte. Dammaqeen akkamittiin akka inni qeerroo Oromoo galateeffate yaadatte. Amma gaa isa kana cabsuudha kan barbaade. Ofitti amanamummaa Oromoo propagaandaa duwwaadhaan itoo hin ta'in caasaa mootummaa fayyadamanii qofatu hin ta'in hamma qeetti hamma manaatti dhaqanii namoota muraasa maqaa shanee jedhutti maxxansuudhaan jalqaba maqaa balleessitaa isa booddee jarri kunii namoota diina biyyaati jetteetu maqaa miidiyaadhaan ergatti maxxansitee ergatti duultee booddee dhaxxee mana isaaniitti abidda qabsiistee isarraa hafe mana hidhaatti geessite isarraa hafe ajjeeftee isarraa hafe qeesaa buqqifteetu warra naannoo sanaa waan kana argan shororkeessitaa jechuudha. Jarri sun maal bakka bu'uu yoo naan jette jarri sun ofitti amanamummaadha bakka bu'u. Amma yoo argite ta'e inni tokko buna kuntaala 32 wajjin mana koo gubanii jedha. Kuntaalli 32 nama manaa qabu jechuun egaa nama xinnoo fooyyee qabudha jechuudha. Egalee economically financial nama tocho'uu danda'udha jechuudha. Ofitti amanamummaa nama qabu nama sabi sun of fuulduratti ilaaluudha jechuudha. Oromoon guddaa keenya waan jedhu qaba aadaa keessatti. Duruma durii kaasee seenaa isaa keessatti guddaa koo waan jedhu qaba Oromoo. Guddaa isaa keessatti cabsaa jiru jechuudha. Guddaa isaa cabsaniitu Oromoon akka inni jilbeenfatuuf isa kana ilaale. Kaayyoo manaa baheef qaba gaalaa amma Oromoo wanti sitti haasa'aa jiru maanni waa'ee ofitti amanamummaa Oromoo irratti Oromoon gaafa bahee biyya dhaale sana kaayyoo qaba. Kaayyoon isaa maanni mirga abbaa biyyummaa isa jedhamu sanadha. Mirga abbaa biyyummaa sana fudhatee gaafa inni as ba'u gaaffii sana calluma jettee deebisuun harkatti busheessuun hin danda'amu Abiyyi fa'iif. Calluma jedhanii hin deebifnu jechuu hin danda'an. Wanti isaan danda'an hin dandeenya jedhanii wanti isaan gadi ba'an. Hin danda'uuf hin danda'anii waan kan biraan. Hin dandeenya jedhanii wanti isaan gadi ba'an maanni Oromoo qeetti dhaqanii guddaa isaa cabsuudhaan. Eenyummaa isaatti akka inni qaana'u gochuudhaan. Qabeenya jalaa gubuudhaan. Tumuudhaan. Ajjeesuudhaan. Warra hafe sodaachisanii jilbeenfachiisanii bituu. Isa booddee gaaffii Oromoon fudhatee manaa ba'e sana dagatee lafa buusee jireenyumti isaayyuu manca'ee har'a buluudhaaf akka inni gaaffii jala galu gooteetu hiyyoomsitee bittaa jechuudha. Isa booddee waa'ee mirga abbaa biyyummaa Oromiyaan kan kooti wanti jedhu hin hafaa jechuudha akka yaada isaaniitti. Wanti Oromiyaan kan kooti jedhu hin hafaa jechuudha. Maaliif kan kooti jettee godoo ati jirtu iyyuu sirratti gubatee kaa waa'ee biyyaa isa kamiin haasofta. Isa kana inni godhamaa jiru. Kanaaf ofitti amanamummaa Oromoon manaa ba'ee fudhate cabsu. Gootummaan inni horatee gadi ba'ee ittiin mootummaa wayyaanee fudhatee ittiin injifate sana cabsanii jilbeenfachiisuudha. Parpaziin inni jalqabaa isa kana. Parpaziin inni kun immoo parpazii isa lammaffaadhaan walitti hidhaadha. Maanni parpaziin inni lammaffaan? Wanta Abiy gidduu kana raawwate irraan siigaa. Amma waan lama wal bukkee qabee sitti maqaa. Wanti kun akka inni sirriitti ifa ta'uuf. Gaafa Abiy loltoota paartilee mormitootaa walitti qabee jechuudha. Filannoo afurtu jira. Filannoo afur kana keessaa tokko konfirmi godhaati. Filaanatti maayee lakki yeroo nuu kenni malee nuyi har'a gochuu hin dandeenyu jennaan akkamitti akka inni eekame akkamitti akka inni aare hin yaadatta miti. Isa booddee walfalmii siyaasaa biyya sana irratti geggeeffame irraan kan ka'e hirrifate namichi deebi'eetu. Maaliifi fulbaana 30 booddee mootummaa wanti jedhamu biyya kanarra hin jiru aangoon kee dhumeera jennaan na'e gadi ba'ee eekame. Namni waan an barbaade fuuldura dhaabbatu namni anaan na loluu barbaadu gaafa jiraate nan ajjeesa akka jechuu fokkore jechuudha. Isa booddee wanta barbaadu hunduma hojjetatee gaafa raawwatu mana maree federeeshinii itti geessifatee waan hundumaa erga raggaasifatee aangoonsaa baroota hin murtoofneef erga raggaasifamee fi booddee garuu waan inni jedhe kaleessa hin yaadatta. Amma mari'achuu hin dandeenyaa jedhe.
amma mari'achuu hin dandeenyaadhe maaliif indefinitely yeroo hin murtoofneef aangoo isaa dheereffateera jechuudha. Lafan sila jedhetti si deebisuuf egaa purpose-in Abiyyi amma dhimmi Abiyyi manaa ba'eef egaa amma hojjechuudhaaf qophiin kan jalqabame egaa amma dhala. Abiyyi kaleessa eengadda wanta godhaa ture caala kan inni godhuuf deemu ammadha. Maa inni dhimmi sunii yoonaan jette wantoota gidduu kana ta'aa jiran irraa argita. Wanta sana immoo fakkeenyaaf kaleessa koomishiniin eenyummaatiif daangaa qoratu qorannoo isaa hojjetee akka dhiyeessuuf qophiin xumurameeraa jedhani. Ila anamma sittin dheeressu garuu koomishiniin daangaatiif eenyummaa suni federeeshinii aangoo federeeshinii mana maree federeeshinii dhiibbachuudhaan kan dhaabamedha heeraan ala. Maaliif manni maree federeeshinii mana maree bakka bu'oota sabootaaf sablammootaati. Kanaafi daangaa naannotaa jiru amma diiganii riishaafil gochuudhaa fi hojii hojjetamaa jira jechuudha ergaansa. Inni sitti maa jiru gaamaanni parpaziin lammataa kun Abiyyi wanti inni hojjetaa jiru wanti inni hojjechuudhaaf adeemu aangoo dhumarra taa'uu duwwaa miti. Aangoorra taa'uu duwwaatu hin ta'in tokkoffaa aangoosaa lafa keessa kaa'adhu. Aangoosaa erga lafa keessa kaa'ate immoo Itoophiyaa ijaaruudhaaf jalqabamee karaa irratti hafte galmaan ga'u. Isa kana Daani'eel Kibrat nutti meera yaadatta miti. Minilikiif Haayile Sillaaseen jalqabanii milkaa'uu didee jechuudha. Dhuguma jedhe milkaa'uu hin dandeenye. Amma gaa Abiyyitu milkeessaadha. Amma Abiyyi wanti inni manaa ba'eef inni guddaan isa kanadha jechuudha. Aangoosaa indefinitely dheereffatee maal godhaa yoonaan jette inni jalqabaa Oromiyaa diiguudha. Which is underway jechuudha. Oromiyaa diiguu jechuun federeeshinii sana diiguudha jechuudha. Wanti kan biraan jiru. Amma ituu iji keenya ilaaluu miti kan sabaaf sablammoota kibbaa diigee haala ofii barbaaduun ijaaraa jiru. Miti kee? Oromiyaan amma har'a jira. Oromiyaa biyyumti jedhamu yoo akka biltsiginnaatti Oromiyaa biyya jedhamu hin jiru akka naa galutti yoo ta'e. Heerarra malee lafarra hin jiru san sitti maa jira? Naannoo kibbaa ituu iji keenya ilaaluu utuu uummati Itoophiyaa ilaaluu abbaa duulaatii wajjiniin shanashananii akka barbaadanitti daangaa kaasanii lafa kaa'anii jechuudha. Bor Oromiyaa shanashanee akka inni lafan keenyeef wabii isa kamtu jira? Hin jiru. Wabiin tokko iyyuu hin jiru. Wanti Abiyyi hojjechuudhaaf deemu dhimmi Abiyyi manaa ba'eef dhimmi Abiyyi nama ajjeesaa jiruuf galmisaa isa kana. Hin ta'aa? Hin ta'u. Ana miti kan hin ta'u dhaa. Oromootu hin ta'uu jedhee jalqabee waa'ee mormii sanaatti yoo ce'u waa'ee mormii sanarraati tarii guyyaa lamaan sadan kana bakkeewwan garaagaraatti magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti mormiin bifa garaagaraatiin gaggeeffamaa ture. Hiriirri mormii gabaa lagannaa gara lixa Oromiyaa keessa eegalee ture. Maqiis turee jira. Haa ta'u iyyuu malee security'n garaagaraa deemanii humnaan kaan reebanii kaan balbala cabsanii akka isaan banan gochuu yaalaa turanii magaalaa Naqamteetti milkoofne guyyaa sadaffaa irra jiran itti fakkaata haga amma hiriira gabaa lagannaa tu jira. Kaleessa immoo wanna diinshoo irratti ta'e wal qabatee Baaleetti mormiin jabaan ka'eera. Mormii ka'an keessaati ka Baalee xinnoo vividly kan mul'ate vividly gaafan jedhu sirriitti organized waan ta'e fakkaata. Aarii baay'ee wanta qaban fakkaata. Suuraa viidiyoo garaagaraa agarree jirra. Aggressivenessii baay'ee keessatti argama. Akkasumas immoo Oromiyaa guutuullee waamaniiru hiriira isaanii keessatti dhaadannoolee garaagaraa fuudhanii ba'aniiru. Haala mormii kana akkamitti ilaalta? Qindoominni isaa darbees immoo gara fuula duraa adeemsa hiriira kana waamuu bifa kamiin ta'uu qaba? Wanta sana irratti haasofne tarii. Egaa akkuma tamma jette mormiin iddoo tokko duwwaa miti iddoo garaagaraa jira bifa garaagaraatiin kan adeemaa jiru. Magaalota lixa Oromiyaa keessaa waa'een gabaa lagannaa akkuma jette adeemaa jira. Dhimmi karaa cufuus akkuma kanattiin jira. Diinshootti immoo wanti mul'ate jira. Diinshootti hiriiruma property godhame. Egaa inni nama rukutuu bare dhufee miidhaa qaqqabsiiseera. Ammaa fi wanta ragaa qabatamaa as ba'ee nagarre malee fakkiin namoota kufanii ba'eera. Garuu miidhaan akka qaqqabee naagala nan hubadha. Kanaafi amma gaa Oromoon
isa dhimma isa abii manaa ba'e kanaaf jechuudha. Oromoo ofitti amanamummaa isaa cabsuudhaan guddaa isaa keessaa cabsuudhaan jilbeenfachiisanii bituun hin ta'uu jedhaa jechuudha. Hinuma hin ta'uudha. Du'ee tan bada malee hin ta'uudha. Dhuguma immoo Oromooni yoo ajjeestee fixuu dandeesse hunda fixarraa kan hafe wanta ta'uudhaaf jiru miti wanti Abiyyi faan yaalaa jiran. Mootummaa Abiyyi duwwaa ta'uu hin ta'in biyya sana kostii godha wanta hojjetamaa jiru. Kanaaf Oromoon ka'eeraa jechuudha. Amma yoo dugda duubatti deebitee ilaalte protestiin iddoo garaagaraatii gaafa jalqabamus Oromiyaa keessaas yoo deebitee ilaalte seenaasaa gaafa jalqabamuu iddoodhuma tokko jalqabamaa iddoodhuma muraasaa jalqabamaa jechuudha. Amma gaa uummati Oromoo hin ta'uu jedheeraa jechuudha. Waggaa lamaa oliif wanti sitti dhufaa jiru hamaadha. Sirrii mitii inni jedhaa turre amma gaa Oromoon walii galee hin ta'uu jedhaa jechuudha. Kanaaf inni iddoo tokkotti mul'ate kuni mallattoodha malee inni Diinshootti mul'ate inni Naqamteetti magaalota garagaraatti Maqiitti inni mul'ate mallattoodha amma hin ta'uu Oromoon jechuu isaatii fi mallattoo qabatamaa jechuudha. Yaadaan akka inni dide beenna hundumti keenyayyuu. Amma gaa qabatamaatti namman caasaa waan ati kaa'atte malee narratti kun hin ta'uu jedhaa jechuudha. Egaa kana jechuun maal jechuudha? Yeroo nu fuuldura jiru kuni yeroo qabsooti jechuudha. Yeroo qabsooti, yeroo itti nafxanyaa hamma manaatti mana sirratti gubuu dhufe. Ituu dubbannu manoota fakkeenyaaf amma 60 kan Amnesty Internationaliin jedhe manooti gubatan 60 sanni jedhe sana Abiyyi Oromiyaa guutuu keessa deemee kana hojjechuudhaaf ija namaa duratti kana hojjechuudhaaf nama qaanii qabu miti. Kanaaf eenyuuf iyyuu waan hafuudhaa jedhee namni yaadee dogoggoruu hin qabu. Sitti meera. Namooti isaan shanee jedhanii adda baasanii mana irratti gubanii jabaa Oromooti. Warra Oromoon guddaa kooti jedhee ilaallatudha. Warra Oromoon ulfina kennuuf salphisanii ija uummataa duratti salphisanii uummati akka inni salphisee of ilaalee jilbeenfatuuf gochuudhaaf wanta taasifamedha. Kanaaf abaluu irratti ta'e wanti kun wanta jennu miti. Oromoo irratti ta'e. Shanee wanti jedhamu hin jiru. Sammuu Abiifaa keessatti Oromoon shanee jedhama. Sammuu nafxanyootaa keessatti maqaa isa wayyaaneen akraarii jettu isa seenii ashabbaarii jettu amma immoo shanee jedhanii dhufanii jechuudha. Kanaaf maqaa Oromooti maqaansu. Abaluu irratti mana gubanii abaluuf hafa wanti jedhamu hin jiru. Kanaaf Oromoo irraa wanti eegamu amma tarsiimoo isaa gegeeddaruudhaan. Wanti ani sitti himu barbaadu gaafa uummati dide loltuu isa dhaxxee suuqiin bansiisaa karaan bansiisaa dadhabbiidhuma sun yeroodhuma kee gubuu dadhabbiidhuma malee wanta kan biraa hin qabunni. Gaafa uummati dide hin jiru wanti gochuu dandeessu. Mootummaa dhiisiitii abbaan fedhe dhufee waan tokko gochuu. Mootummaa nafxanyaa isee amma lafa qabachuudhaaf dhidhiitaa jirtu kana dhiisi. Eenyullee dhufee waan tokko gochuu hin danda'u gaafa uummati dide. Hin dide bakka. Maaliif state wanti nu jennu yookaan immoo caaseffama mootummaaf biyyaa wanti nu jennu mataa namaa keessa jira. Uummanni mootummaan hin jiru kan amma jiru diina kootii gaafa inni jedhe sammuu keessatti sii dhumeera. Abbaa taankii barbaadde tarreessii lola meeshaa barbaadde loltuu hammaf barbaadde bobbaase. Uummanni mootummaan hin jiru. Kan amma jiru diina kootii erga inni jedhee kaa'e wanti itti gootu hin jiru. Amma wanti nuyi dubbannu uummati kana gochuu hin danda'aaf hin danda'u miti. Kostii adeemsa kana keessatti baasnu gadi butuu tooftaa garagaraa fayyadamuu kan jedhutu gadi fageenyaan waan kana. Dr. Itaana as bukeetti sin dhaaba. Wanta kana gaaffii kana atillee mana irraa dhageessee beektaa kanaan dura si gaafadheera. It's very crucial. Keessumaati qabsoo karaa nagaa gaggeessa yoo ta'e saayinsiin isaa tiyooriin isaa akka jedhutti balaanni uummata irratti geessisuu danda'u bilisummaan argachuudhaaf fi sochii godhamu keessatti balaa irra xiqqaa kanatti argachuu dandeessu qabsoo karaa nagaadhaa fi successfully immoo kanatti carraankee kan inni ta'uu danda'u karaa guddaa ta'ee sanaaf.
in goaliin keenya sila dubbatteetta ownership biyyaadha. Biyya harkatti qabachuudha. Biyya Oromoon harka isaatti qabatee biyya mataa koo kan jedhu kan ofitti qabachuudha. Of course targetiin akeeki qabsoo keenya, galmi keenya, kaayyoon keenya biyya qabaachuudha jenneerra. Adeemsa kana keessatti yeroo darbeessi gaafa protestiin gaggeeffamaa ture dogoggorra kan dogoggoramne 1991 wanti dogoggorame jira 74 wanti dogoggorame jira kun carraa keenyadha kan dogoggorre jedhame look at where we at right now amma eessa akka jirru haa ilaallu okay ammas is another revolution haraatti galuuf adeemna this is gonna be all new thing amma qabsoo bilisummaa Oromoon geggeesse keessatti Abiy administration opinion aangoo qabachuunsaa is one sectionii tokkodha. Feezii sadan darbanidha jechuudha. Feezii sadii afuran darbe kan keessatti qabsoo Oromoon geggeesse jijjiirama fide keessatti jechuukooti. So ammas boorirra geenye mootummaa kana ofirraa fonqolchine mootummaan Abiy akka sakaanillee ulfaataadha hin yaadu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan. Mootummaa hidda jabeeffate miti waa hedduu sakaanirra hin salphata jedhee yaada. Garuu immoo boorirra geenye mootummaa gaafa galagashinu qophii barbaachisaa ta'e akka kanaan dura ammas organizational structure ga'aa ta'e hin qabnu aangoo kana namatti ilaannu hin qabnu security ga'aa ta'e nageenya uummata keenyaa eegu hin qabnu jennee rakkoo keessa galuun wanta dhufu sitti hin fakkaatu ammumaa wanti itti yaadamuu qabu. It's good that we are calling for revolution. Protestii waamuun keenya ummati beefalmachuu qaba jechuun keenya waan gaarii ta'ullee waan qabu gaaffii hin qabu sun gaaffii wanta qabu miti. Yeroo wal fakkaataatti garuu spontaneously yeroo wal fakkaataatti hojii manaa Oromoon ofii hojjetachuu qabu. Of qindeessuu, of ijaaruu gama securitytiin, gama politikaatiin, gama nageenyaatiin, gama hundaatiin sirna qopheessuudhaan of qopheessuudhaaf hojiin ammuma jalqaba jettee yaaddu yeroo darbee qabsoo Oromoon geggeesse keessatti wayyaanee waggaa 27 uummata keenya caasaa gajjabeeffattee maal jettee waggaa 4 gidduutti ofirraatti galagashee jira. So yeroo ga'aan turre sana qopheeffachuudhaaf. Amma immoo biyya kanatti fakkaatu dhugaa dubbachuudhaaf filannoon hin jiru jedhameera. September 30 booda waggaa tokko caalaa wanti turuu danda'u natti hin fakkaatu. Ilaalcha kiyyaadha kun. Ilaalcha koodha. So kanaaf ammarraa kaasnee qophiin barbaachisaan waan ta'uu qabu sitti hin fakkaatu. Wanta kanarraa akka taasiftu hin barbaadu. Galatoomi kiyya gaaffii sirriidha. Garuu qophii isa atamma jettu kana kan murteessu wanta fuuldura keenya jirudha. Dogoggora kanaan dura recognize gochuun waan tokko ta'e kanaan dura dubbadheera waan ta'eef isa keessan deebi'u. Wanta fuuldura keenya jirutu murteessaa jechuudha waa'ee qophii kanaas. Ba'iinsaas akkuma kanaa jechuudha. Ba'iinsaas adeemsa keessa wanta ta'u kana keessaatu ba'aa jechuudha. Galmi keenya akkuma jirutti ta'e. Waa'een galma keenya akkuma jirutti ta'e. Maal siin jechuuf hin jedhee amma fakkeenyaaf yeroo wayyaanee fi yeroo piidiyoo sila kaaftee turte paartileen Oromoo biyyan turre. Warri kaan maneedhaa turanii warri kaan biyya ala turani. Amma haala amma jalqabamu kana keessatti immoo maaltu ta'asa jedhutu murteessaa siin jechuu kooti. Neecharii qophii sanaa. Wanta fedheyyuu haa ta'u garuu. Wanta fedheyyuu haa ta'u. Dogoggorri kanaan dura godhamee irra deebi'amuu hin qabu. Irra deebi'amuus hin danda'u. Amma mormiidhaan cinatti wanti namni hundumtuu hojjechuu qabu yaada irratti waliigalee Oromoon manaa ba'u. Mirga abbaa biyyummaati miti. Namni waa'ee mirga abbaa biyyummaa Oromoo irratti taa'ee wal falmu hin jiru. Oromoon biyya isaa barbaada waan ta'eef. Biyya isaa dhaaluu barbaada. Biyya isaa maal gochuu barbaadan waan kan biraa. Garuu biyya isaa barbaada. Biyya isaa maal gochuu barbaadaadha garaagarummaan sagantaa siyaasaa paartilee Oromoo gidduu jiru akkanaa agarratti. Garuu biyya isaa sana argachuu irratti namni wal dhibu hin jiru. Kanaaf kaayyoon sun akka inni compromised hin taane uummanni ija isaa banatee eeggachuutu raraata. Eenyuun eeggataa? Warra isa hoogganan eeggataa jechuudha. Diinatu hin ta'in. Bari kan rakkina nutti fide diina miti. Nuti ofitti fide.
isa kanarraa yoo barbaachisaa ta'e yeroo biraa haasa'uu dandeenya. Kan rakkina ofitti fide kani nafxanyaa mootummaa godhee hamma manaatti hamma manni gubatutti hamma dubartooti gudeedamanitti hamma nama ajjeefamutti hamma nama ajjeefamee waraabessaaf kennamutti kan manatti ofitti fide nu'idha. Itti gaafatamummaa kana jalaa namni baqachuu qabu. Dogoggora hojjenne ossuu baalarra bubuusuu hin barbaachisu. Namni waan hojjete waan dogoggoree beekamtii hin kennine itti gaafatamummaadhaaf ga'umsa hin qabu. Ammayyuu taanaan paartilee Oromootiif eliitiin hundumtu dhuunfaadhaanis gareedhaanis paartiidhaanis dogoggora hojjetaniiru amanuu qabu. Namni hundumtu dhokachuu qabu. Yoo dogoggora hin hojjenne namni jedhu jiraate sun waan kan biraadha. Waan dogoggorri hojjetameeftu rakkinni kun dhalate. Kanaafitu rakkinatti deebinee siin jechuudha. Isa kana tokkoffaa isa kana wal hubachiisuun gaariidha. Kun waa'ee himannaa miti. Isa tokko hadheessanii isa tokko ol qabu yookaan immoo hooggansa ofii gadi qabu miti kun. Itti gaafatamummaa fudhachuudhaaf wal qaqqabsiisu wal ga'umsa waliif kennuu jedhama kun. Maaliif wanti nu dubbataa jirru qoosaa miti, tapha miti. Kaleessas lubbuu namaatitti kaffalame, har'as lubbuu namaatitti kaffalamaa jira waan ta'eef. Kanaaf bor gaafa mootummaan kun mancaate biyya keenya ituu harkatti hin galfatin manatti galii kan hooggansi jedhu gaafa jiraate Oromoon hiyyoo hin galuu jechuutu raraata. Maaliif warra manatti galii jedhe sana miti har'a kan du'aa jiru. Uummata isa kaleessa du'e tar'as du'aa jira. Dogoggora kana waliin itti seenne waan ta'eef waliin keessaa ba'uu qabna boris taanaan. Kanaaf uummati keenya gaafa mootummaan mancaasuudhaaf itti deemaa jirru kun manca'u manatti gali gaafa jedhamu hin galuu jechuudha deebiinsa. Maaliif hin galu jedhaa biyyi isaa harka isaatti deebi'uudhaaf wanti qabatamaan harkarra taa'utu raraata. Isa duraan dhabne sanaa jechuudha. Yookaan immoo wabii biyyi isaa harkarratti galuu isaatii fi wabii qabaachuutu raraataa siin jechuu kooti. Wabii gaafa jettame taanaa suukeetti si dhaabuudhaaf. Tarii amma feeziidhuma siyaasa addunyaa gaafa laaltu yeroo itti mootummaan tokko sheek ta'ee kufuudhaaf ka'utti international community'n garaagaraa gidduu galuudhaan yeroo baay'ee kan gaggeeffamu transitional government waan ta'edha. Transitional government qaamota hundaa walitti fiduudhaan biyyattii sana gara dimokiraasiitti akka inni jijjiiramu gochuudha. Ka Sudaanitti agarre kun fakkeenya gaarii ta'uu danda'a. Wanta kana Profeesar Qeellee yeroo tokko barreessee ture. So Albashiriin egaa mormiidhaan kuffisanii booda militariin dhufee gaafa aangoon qabadha jedhu uummati dubartiin sun ittiin baay'ee beekamte sun jirti. No mootummaan ce'umsaa uummataa kan bakka bu'u yoo hin jiraatin nuti karaa dhiisnee hin gallu Albashiriif duwwaa miti transitional governmentiin ijaaramee gara dimokiraasiitti darbuu qabna jedhanii karaa irratti deebi'anii jechuudha. So in our case keesiin keenya immoo warruma mootummaa keessa isaanumatti ilaannee warra ofii qabsaa turan warri mana hidhaa turan warri maal ta'an hundumtuu taa'eedhuma bakkee taa'ee isaan dudduuba deemee harka rukuchuu jalqabe jechuudha. Dogoggorri ture tokko kana. Ammas immoo akka natti fakkaatutti akka naa galutti. Wanti dhufuuf adeemu akka naa galutti mormiin kun yoo kan jabaatee cimaa kan deemu taate is only one thing that will come. Tokkoffaan ni jalqabaa kan dhufu transitional governmentiin akka ijaaramuuf international community'n garaagaraa gidduu galanii qaamolee siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran hunda walitti fiduudhaaf yaalu. Qaamolee siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran gaafan siin jedhu kan maqaa Itoophiyummaadhaan deeman iyyuu dhibba meeqatu jira yeroo ammaa si galee. Oromoo keessa garaagarummaa hedduu guddaan hin jiru. Ammas ammumarraa kaasnee ejjennoon keenya sanarratti maal ta'uu akka danda'u. Is Oromoon transitional governmentii warra kaan wajjin deemamoo referendumii mataasaa geggeeffatee deema kan jedhu ammuma murtaa'uu qaba jedhee warra manu keessaadhaan. Malee boorirra geenye already international community nu dhaga'ee jira sanadhaa kanaaf transitional government galle karaa dimokiraasii ta'een karaa maalii ta'een tokkoffaa Oromoon biirokiraasii Itoophiyaa iyyuu beeku dhugaa walitti himuuf taanaan. Keessa galee sirriitti hojjechuu faanshinii akka warra Habashaa sana faanshin godhee hojjechuu hin danda'u. Isa riyaalitii dhumatu nuti qabnudha. Akka naa galutti yoo ta'e. Kanaaf ammarraa kaasnee ejjennoo fudhatamuu qabattee yaada dhimma kanarratti. Jechuun kun immoo wanta baay'ee na sodaachisudha baay'ee ta'e. Dogoggorri jalqabaa hojjetameera ammumarraa kaanee ejjennoo qabachaa deemuun wantoota dhufan predict gochaa anticipate gochaa wantoota dhufan irratti ejjennoo qabachaa deemuu qabna jettee yaaddu. This is what will come jedhee waan gatii yaadu fansi gaafa deegaafi kana baay'ee ta'e. And then yaada keessa kanarratti baruu waan hin barbaade. Waan lama wanta giraandi wanta iddoo dhaabbachuu hin dandeenye wanta guddaa sitti meeraan.
mirga abbaa biyyummaa Oromoo. Inni ituu harkarra sin taa'in yookaan immoo harkarra si taa'uu isaatiif wabiituun qabaatiin manatti galuu hin qabduudha. Waa'ee Sudaan kaafteetta, waa'ee Sudaanii waa'ee Sudaaniiti garuu dhimma keenya irrattis kan ta'uu qabu. Manatti galaa gaafa jedhamu deebiin inni jalqabaa ansitti meeraama. Deebii isa jalqabaa kan ta'uu qabu hin gallu kan jedhudha. Hin gallu kan jedhudha. Demobilized ta'ii gaafa jedhamtu demobilized hin ta'uu jechuudha. Eenyuun jetta kana diina miti gaa yeroo sana waliin jetta. Sababiin isaa maaloodha? Rakkinatti akka hin deebineef fala ofii qopheeffachuudha jechuudha. Hamma hooggansi biyyoolessaa kaampii Oromoo keessa jiru. Isee safaraa siree jalaa baatee qabsoo Oromoo keessatti dhuftee ani sanadha kanadha jettu miti. Paartiin gurmuun qabsaa'otaatii fi qabsaa'onni gadameessa dhiphina Oromoo keessaa dhalatan walii galanii falli Oromiyaa kanadha jedhanii wanta qabatamaa kunoo harka keenyarra kanatu ga'e sababiiti manatti galuu qabduuf kanadha. Lammata namni dhufee qe'ee keetti sin ajjeesu. Lammata namni dhufee daa'ima keessi jalaa qaluu hin danda'u. Sababiinsaa nutu kunoo kana harkaa qaba. Waan jedhamu isa adaraa kennatanitu hin ta'in ofii keenya kunoo kana harkarraa qabna. Kanaaf galaa jedhaa jira. Hin jedhan taanaani hin galluudha deebiinsaa. Yookaan immoo wanta ta'aa jiru keessa yoo biyyi sun sarvaayivii gooti ta'e wanta keessa lixaa jirru biyyi kun sarvaayivii godhuu dhiisuu dandeessi baay'isee. Itoophiyaa dhumti steetiin jedhamu sarvaayivii godhuu dhiisuu danda'a. Waan tokko anything can happen from now. Wanti hin taane kun hin ta'u wanti jedhamu hin jiru. Maaliif Oromiyaa duwwaa laaluu hin qabnu? Biyyi kun garmalee biyya guddaadha. Naannoon biyyi kun jiru baay'ee naannoo volataayileedha. Naannoo beellitti baay'atu, naannoo gidiraanitti baay'atu, naannoo lollitti baay'atudha Horn of Africa jechuun. Waggoota 60 darbanii fi maqaa akka sinaanimasii ta'ee tajaajilaa ture lolaaf beela jechuun gaafa Afrikaatii fi lolaaf beelli gaafa ka'u gaafa Afrikaa wajjin akka sinaanimasii ta'ee hojjeta. Kanaaf ollaa akka Eertiraatu jira. Itoophiyaa wajjin. Ollaa akka Sudaaniitu jira.